أهلا وسهلا يا رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان. جاء قمتشم باياتو يا رمضان، شيطان اتهدمتو يا رمضان، انجرو كان اتقيتو يا رمضان، باتني ستكتاتو يا رمضان، كان قلبي كيساجي فهمتو يا رمضان، ديري إرا كليتو يا رمضان. Alkan sunnah leili dhabbachuu يا رمضان، daandii toltu guyyuu sakkachuu يا رمضان، ملكي براقل آخرة يا رمضان، دينكي سر راحة بشارة يا رمضان، afamiidhaan guyyaa agabu يا رمضان، rabbi uma fedhi of qabu يا رمضان، obbolummaan margee lalisuu يا رمضان، si keessa kayriifuu marxisuu يا رمضان، daandii isaa ka ajrii dachaadha يا رمضان، makhluuqaaf rahmanni waadaadha يا رمضان، marhab marhab يا رمضان، ya marhaban bika يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك 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 يا رمضان. warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan? Ardii Ramadaana guyyaa tokkoffaadha. Saamusa dalaguudhaaf qophii xumuree jira. Hanga xumura qophii keenyaan nu wajjin tura. Saamusa dalaguullee qaata irraa turee jira. Diizaayinii kana nama dalagee natti kenne. Diizaayinii kanaan dalaguuf jechuudha. Anuma wajjin tura. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Hedduu namatti tolaa, hedduu miidhagaadha. Akkuma argitan. Amma itti naquu deemaa jiraame laallaa wajjumaan laallaa. Diizaayiniin baay'ee ulfaatadha. Garuu nama dalagee nakkennee dagadhe waggaa irraa turee jira. Waggaa lamaa fi sadaffaa kana dalagaa turre. Bara dheengaddaa qofa immoo hin dalagne ture. Barana kun dalagaa jira jechuudha. Akkuma argitan daawwattoota keenya kana fakkaataa jechuudha. Mee wajjumaan laalla, maruu kana wajjumaan laalla. Oke, cimoda akkam godhee dhamee Yusuf. Samboodee akkana godhame jedhame. Kun akkuma argitan daawwattoota kiyya. Ati akkana deebi'ee. Diizaayiniin kan xumuraa immoo ati akkana deebi'eetis akkana deebi'a. Kun bareedee jechuudha. Sambusaa taate. أهلا وسهلا يا رمضان، أهلا وسهلا يا رمضان. جاء قمتشم باياتو يا رمضان، شيطان اتهدمتو يا رمضان، injiru kan ittiqiitu يا رمضان، baatinii sattikitaatu يا رمضان، kan qalbiin keessaajii fahmtu يا رمضان، diirii irraa qulqulleeytu يا رمضان، Alkan sunnaa leili dhabbachuu يا رمضان، daandii toltu guyyuu sakkachuu يا رمضان، ملكي براقل آخرة يا رمضان، دينكي سر راحة بشارة يا رمضان، afamiidhaan guyyaa agabu يا رمضان، rabbi uma fedhi of qabu يا رمضان، obbolummaan margee lalisuu يا رمضان، si keessa kayriifuu marxisuu يا رمضان، daandii isaa ka ajrii dachaadha يا رمضان، makhluuqaaf rahmanni waadaadha يا رمضان، marhab marhab يا رمضان، ya marhaban bika يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك 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 يا رمضان، ya رمضان، baatinii sattikitaatu يا رمضان، kan qalbiin keessaajii fahmtu يا رمضان، diirii irraa qulqulleeytu يا رمضان، Alkan sunnaa leili dhabbachuu يا رمضان، daandii toltu guyyuu sakkachuu يا رمضان، ملكي براقل آخرة يا رمضان، دينكي سر راحة بشارة يا رمضان، afamiidhaan guyyaa agabu يا رمضان، rabbi uma fedhi of qabu يا رمضان، obbolummaan margee lalisuu يا رمضان، si keessa kayriifuu marxisuu يا رمضان، daandii isaa ka ajrii dachaadha يا رمضان، makhluuqaaf rahmanni waadaadha يا رمضان، marhab marhab يا رمضان، ya marhaban bika يا رمضان،
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك 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 يا رمضان. Kabajamtoota keenya akkuma agartan jechuudha amma saambusaa kara xumuraatti irra ga'ee jira. Xumuree akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya soomni guyyaa awwalaa kana fakkaata. Hanga kana erga dalagneen booda kara keessaa seennee akkaataa itti bilcheessan wajjumaan laallaa jechuudha. Yoggaa inni bilchaatu xiqqoo isii wajjin laallaa. Soomni guyyaa awwalaa kana fakkaata. Galatoomaa turtiin wajjin gootaniif hanga kara keessaa kunneetiin sa'aatii itti affeelamu akka inni itti affeelamu wajjumaan laallaa affeeleetiin isin agarsiisa jechuudha. Akka jalaa ta'ee jechuudha warreen biyyoota garaagaraa teessanii maatii keessaniin gargar baatanii mana madaamititti fa'aa rakkachaa jirtanii akka jalaa taatanii warreen haadha manaa keessanirraa akka kiyyaa kana fa'aatti fagaattanii jiraattan kan biraa immoo warreen maatii keessanirraa fagaattan dubartoonni illee warreen abbaa manaa keessan yaaddaniitiin biyya namaa keessatti dabarsaa jirtan sammalees jechuudha warreen maatii keessan yaaddanii jettan akkaataa saambusaa itti maran kana fakkaata. Uumaa miti amshar wanni hunduun darbaa. Ramadaan akka hiriir isin haa ta'u, kabajannaa ka ulfinnaa ka itti argattan isin haa ta'u. Kun akkuma argitan jechuudha namoonni kun waan nama dhibuu miti jechuudha. Kanaaf waan guddaan godhinaati akkanatti dalagadha. Gara kiyyaa jechuudha erga waan akkana kana dalaguu dhiisee xiqqoo bubbulee jira. Amma immoo qophummaan natti dhagahamnaan dalagee. Akkasiin jenna kara keessaa isin dabarsinaa keessa maal akka fakkaatu wajjumaan laallaa isin jenna turtiin keessan wajjin haa ta'u galatooma. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya yoggaa xabbafamu kun akkanatti yookiin yoggaa bilchaatu jechuudha. Akkana jira. Saambusaa ramadaana guyyaa tokkoffaati. Okey, qophiin guyyaa irraa maal akka fakkaatu wajjumaan laallaa gara qophichaa dabarra. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma reefsiniin jedhe kun saambusaan bahee jira. Akkana fakkaataa saambusichi bahee baay'ee bareeda. Argitan kun shorbaan akkana jira. Ramadaana guyyaa tokkoffaadha. Kun akkuma argitan timirri isa jira. Kun qophiin kana fakkaata. Kun agartanii akkuma argitan jechuudha daawwattoota kiyya. Hundi isaatu reedii ta'ee jira amma sa'a kana. Ready ta'e kun akkuma argitan daawwattoota keenya. Qophiin kana fakkaataa ramadaana guyyaa tokkoffaadha. Har'aa egaa argan agana qophoofne immoo yeroo biraa kan caalaa sirriitti qophoofna. Ramadaan mubaarak jennee jirra kana fakkaataa inshaallah rabbi alaafis waan hundaafuu turtii keessan wajjin taasisa. Daawwattoota kiyya kana fakkaataa jechuudha akkatti reedii taanee jirra reedii taane. Kafuure gara dhabe kanaan agartani. Osoo nyaata dalagu kana dhabe kana fakkaataa keessummoonni immoo garaa dhufanii hin dhufne akkasii galatoomaa isiniin jenna ulfaadhaa kana fakkaataa guyyaa irraa guyyaa tokkoffaadhaan hangana erga qophoofne yeroo biraa immoo kana caalaa bareechee isinii waraaba. Turtiin keessan wajjin haa ta'u subscribe like share gochuu hin dagatinaa isin jaaladhaa isin kabajaa bakka deemtu san gadi tuqaati. Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedhee jira. Waggaa ittiin waa deebisuu jennee maasalaama. أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان جاء قمتشم بياتو يا رمضان شيطاني اتهدمتو يا رمضان انجرو كان اتقيتو يا رمضان باتني ستي كتاتو يا رمضان كان قلبي كيساجي فهمتو يا رمضان ديري إراقل كليتو يا رمضان halkan sunnaa leelii dhaabbachuu يا رمضان daandii toltuu guyyuu sakkachuu يا رمضان ملكي براق الآخرة يا رمضان دينكي سر راحة بشارة يا رمضان عفمي دنقو يا أقبو يا رمضان ربي أما فيدي أفكبو يا رمضان وبول ما مرقي لليسو يا رمضان سيكي سكيريفو مرتيسو يا رمضان daandii saaka ajrii dachaadha يا رمضان makhluuqaaf rahmanni waadaadha يا رمضان marhab